bara haaraa sababeeffachuun dhaamsa adda bilisummaa Oromoo ABO irraa Amajjii 31 bara 2020tti kenname. Miseensota ABO fi hooggantoota akkasumas miseensota deeggartoota ABO kanneen mana hidhaa jiranii fi qeerroo bilisummaa Oromoo uummata Oromoo bal'aa deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo firoottan qabsoo bilisummaa Oromoo hundaan dura baga bara haaraa 2021 nagaan geenya jechuun hawwii qabu maqaa hooggantoota ABO miseensotaa fi hooggantoota ABO mana hidhaa jiraniin isinii dabarsa. Barri haaraan kun uummata Oromoof keessa isaatti bara nagaa fi tasgabbii bara milkii fi injifannoo bara haqaa fi dhugaan uummata Oromoo bakka argatee uummanni keenya dararaa jalaa bahuun bara sabni keenya mataa ol ja'u akka nuuf ta'u hawwii qabu dabarsa. Barri tokko yeroo dabru barri itti aanee dhufu abdii fi yaaddoo wal cinaa qabatee dhufa. Yeroo kamiyyuu abdiin keenya guddifachuu fi yaaddoo keenya xiqqeessuuf yeroo itti irbuu keenya haaromsinu seensaa bara haaraa irratti ta'uun beekamaadha. Barri dabarsine bara 2020 waan hedduu ulfaataa ta'e baatee dabruutti jira. Bara kana keessa dhukkubni hamaan addunyaa yaaddeessaa ture koronaa vaayirasii yeroo itti wal illee daangeessee lubbuu namoota hedduu galaafatee amma illee bakka hedduutti galaafataa jirudha. Yeroo kana keessatti ogeessota fayyaa, hojjettoota hawaasaa fi qaamota dhibeen kun akka hin babal'anneef hojiilee ciccimaa hojjechaa jiran akka dhaabaattis akka hawaasa Oromoo bal'aattis galateeffachuu barbaanna. Uummanni keenya dhaamsota ogeessota fayyaa hordofuun akka dhibeen kun hin babal'anne godhee jira. Kanaafis hedduu galateeffanna. Keessattuu miidiyaa Oromoo biyya alaa fi biyya keessaa irraa barnootaa fi odeeffannoo babal'ina dhibee kana ittiin daangeessan ummataaf dabarsaa jiran jabeessinee galateeffanna. Bara 2020 keessa hooggantoota dhaaba keenyaa ABO fi dhaabota siyaasaa qabsoo karaa nagayaan gaggeessan hedduu yeroo itti hidhamanii jiranidha. Waajjiroonni keenya hedduunis sababa tokkoon malatti yeroo itti guutumaan cufamanidha. Miseensota keenyaa fi deeggartoota keenyaas kumaatamaan lakkaa'aman yeroo haqa dhabanii hidhaa keessatti akkaan dararamaa jiranidha. Artistoota Oromoo akka qaroo ija keenyaatti ilaallu artist Hacaaluu Hundeessaa, artistii Daadhii Galaanaa yeroo itti hidhamnee jirrudha. Artistoota kanneen kaanis kaan itti hidhamanii reebamanidha. Ammas ilmaan Oromoo Oromiyaa mara keessatti yeroo humnoota mootummaa ajajuun hidhamaa, ajjeefamaa fi gidirfamaa jiran keessatti argamanidha. Uummanni keenya bahee galuuf yeroo itti wabii dhabee yeroo jiraate bara dabarsaa jiru kana keessatti ta'uu ifaadha. Uummanni Oromoo addatti fi uummata kaanis qe'ee isaanii irratti nagaan jiraachuu dhabee bakka maratti ajjeefamuu fi gidirfamuu naannoo isaa irraa gara godaanee biyya alaa fi biyya keessatti baqattummaa fi buqqaatummaan jiraachaa yeroo jirudha. Oromiyaas ta'ee biyya Itoophiyaa keessatti manni murtii bilisaan hojjechuu dhabee godaantoota godinoota hunda keessatti rakkoo fi yaaddoo nageenyaa uummata irra jiru haalaan yeroo yaaddeessaa keessa jirrudha. Dhaabni keenya yeroo qabsootti seenu qormaanni akkanaa akka isa mudate hubatee gatii qabsoo gaafatu mara baafnee kaayyoo Oromoo dimokiraasii fi mirga Oromoo milkeessuuf akkuma qabsootti seennetti ammas dararaa yerootiif osoo hin jilbiiffanne humna keenya walitti qindeessinee hojjechuun nagaa keenya kan itti fufnu ta'uu irra deebinee hubachiisuu barbaanna. Kanneen mirga Oromoo danquu murteeffatan amma illee taanaan Oromoo laaffisuu fi cabsuu irraa duubatti akka hin deebine jabeessinee beekuun barbaachisaadha. Keessattuu bara keessaa baane kana hubanne kanneen nu danqan humnaa fi dandeettii dhaaba keenyaa cabsuuf wantoota se'an armaan gadii irratti xiyyeeffatanii hojjechaa akka jiran argaa jirra. Xiyyeeffannoo isaanii hooggantoota Oromoo dadhabsiisuu, injifannoolee Oromoo qabsoo isaatiin gonfate duubatti deebisuu, tokkummaa Oromoo cabsuu, sabboonummaa Oromoo balleessuu fi jaarmiyaalee walaba Oromoo balleessuuf laaffisuudhaan dhugaadha. Qabsoon Oromoo duula karaa hedduun Oromoo irratti banamee jiru kana karaa hundaan ofirraa facaasaa jira. Uummanni keenyaas xiyyeeffannoo mirga Oromoo cabsuuf godhamu kana hubachuu wareegama jajjabaa baasaa jira. Haalleen kanneen amma illee diraamaa fi olaanaa barbaaduun karooraa fi hojii guyyuu hojjetan mara keessatti sadarkaa duraarratti xiyyeeffannoo barbaadu bara 2020
takka seenuuf jira kana keessatti hojii keenya qabsoo Oromoo jabeessu daran jabeeffatee itti fufuu qaba. Ummanni Oromoo barootaaf kan cunqursaa keessatti dararamaa ture hooggantoota qabsoo gaggeessan baafachuu waan hanqateef kun qabsoo Oromoo baroota 50 dabran keessa gaggeessan hiikoo argataa dhufeera. Haa ta'u malee kanneen mirga Oromoo danqan hooggantoota keenya karaa adda addaan cabsuu fi dadhabsiisuuf shiroota waliin irraa hin cinne gaggeessuu hin dhiifne. Ummanni keenya haala kana hubachuun duula hooggantoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gaggeeffamu karaa hundaan akka facaasisu hubachiisa. Ummanni hooggana isaa tikfatu jalaan horataa deemuu injifannoo waaraa galmeessa. Ummanni keenyas yeroo kamiyyuu keessatti waan keessa dabraa dhufe dagachuu hin qabu. Keessaayyuu qabsoo gootota Oromoo injifannoolee hanga yoonaatti galmeeffame kan laayyootti ilaalamu miti. Kanneen mirga Oromoo danquu barbaadan injifannoolee qabsaa'oo Oromoo galmeessan busheessuuf Oromoo of duuba deebisuuf halkanii fi guyyaa hojjechaa jiran kun abadan akka hin taaneef sabni keenya injifannoolee hanga yoonaatti galmeeffaman kunuunfachuu kan hafeef tarkaanfachuun barbaachisaadha. Kana yeroo jennu injifannoo maaltu jira jedhanii kan qoosuu yaalan akka jiran akka gaariitti hubata. Oromoon injifannoo hedduu harkaa galfatee kan hafeef qarqara xumuraa akka gahee jiru shakkii malee dubbatna. Qabsoon keenya kaayyoo dhaaba keenyaa milkeessuu waan ta'eef karaa dandeenye maraan qabsoo keenya jabeessuun barbaachisaadha. Humni Oromoo qabu tokkummaa ummata Oromooti. Sabni guddaan kun gaafa tokkoomee sochee raajii hojjechuu akka danda'u waan beekaniif meeshaalee qaban maraan tokkummaa Oromoo diiguuf laaffisuu irratti ijibbaata gochaa jiran. Haala kana hubachuun ummanni keenya karaa hundaan tokkummaa saba keenyaa eeguu fi jabeessuu irratti akka hojjetu dhaamna. Kanneen galii qabsoo Oromoo gufachiisuu barbaadan waan irratti xiyyeeffatan keessaa kan biraas sabboonummaa Oromoo fi sabboonummaa Oromoo saba Oromoof falmuu fi saba Oromoof quuqamuudha. Kun akka yakkaatti ilaalamee yeroo sabboonummaan Oromoo diiguuf ifaajee godhamu argaa jirra. Sabboonummaan Oromoo dantaa saba Oromoo fi lammiilee Oromiyaa mara tiksuun ala akeeka biraa hin qabu. Kan ummata keenyaas ta'e alagaa olola akka malee hubachiifamaa barsiisuun hojii keenya bara kana irratti xiyyeeffannu ta'a. Kan bara sabboonummaa Oromoo akka guddatuu fi jabaatuuf sagantaalee jiran mara keessatti hammatamee akka irratti hojjetamu dhaamna. Ummanni Oromoo kan bakka kaayyeeffate gahu jaarmiyaa jabaa yoo qabaateedha. Kanneen dantaa Oromoo dura dhaabbatan kan waan beekaniif jaarmiyaalee hawaasa siyaasaa aadaa dinagdee namoomaa fi ogummaa laaffisuu fi balleessuu irratti akeekkatanii hojjechaa jiran. Ummanni keenya dhugaa kana waan hubateef jaarmiyaalee bara 50 dabran ijaaraman eeggachaa jiran kun daran jabaatee itti fufuu qaba. Jaarmiyaaleen Oromoo mara irraa haleellaa irraa eeguu fi jaarmiyaalee Oromoo akka daran jabaatan karaa hundaan utubuun barbaachisaadha. Beekumsaa fi ogummaa qaban jaarmiyaalee Oromoo yoo jabeeffanne bakka yaanne gahuu wanti nu dhorku hin jiraatu. Walumaanuu yeroo ummanni Oromoof qormaata ta'e bara 2020 xumurree bara 2020 takka itti seenaa waan jirruuf abaawoon bara 2020 takka keessa ummanni keenya ummanni Oromoo tokkummaa isaa kan duraanii irra cimsuun roorroo bifa kamiinuu itti roorrifamaa jiru qabsoo karaa nagaan of irraa jilbiiffachiisuuf qalbii haaraa fi yaada haaraan of qopheessuun murteessaadha. Ummanni hin ijaaramne humaa ta'uu hin danda'u. Humna tahuu mala ammoo kaayyoo kaaniif galmaan gahuu hin danda'amu. Akeeka kaaneef galmaan gahuuf ijaaramuun ammas ijaaruu caalaatti murteessaadha. Humna yoo hin qabaanne ammoo akeeka hawwan bakkaan gahuu hin danda'amu. Qabsoo bilisummaa Oromoo hanga ammaatti injifannoolee galmeessuu kan danda'e waan abaa'oo jalatti ijaarame tokkummaa qabsoo godhee fi gaafa qabsoon kun lafaa ka'u jalqaba jaarmiyaa keenya laaffisuuf shira keessaa fi alaa hedduu nu danqaa turan ummata keenya bal'aaf ifaadha. Abaa'oon garuu jaaramuu humna tahuu waan beekuuf jaarama isaa tikfataa jabeessaa har'a ga'e. Baroota dabran qabsoo keenyaaf jaarmiyaa keenya abaa'oo dadhabsiisuu fi dhabamsiisuuf shira xaxamaa miseensa keessaa baanee as geenye. Injifannoolee hanga ammaatti qabsoo bilisummaa Oromoo galmeessuuf jabaatee kan nu hafan harka galfachuuf qabsoo bilisummaa Oromoo daran humna amansiisaa
amansiisaa ta'uu isaa mirkaneessuuf jabaannee socho'uun barbaachisa. Kana godhuuf ammoo qabsoo daran finiinsuu fi of qopheessuutu nurraa eegama. Bara 2021 keessa dirqama ulfaataan nu eeggata. Jaarmiyaa harkaa qabnu cimsataa fi jabeessaa ummata keenya daran akka ijaaramuu fi mirga isaa harka galfatuuf yoom illee caalaa onneen akka socho'u hojjechuudha. Injifannoolee hanga ammaatti qabsoo bilisummaa Oromoo galmeesse jabeeffate kannu hafan harkaan gahachuuf qabsoo bilisummaa Oromoo daran humna amansiisaa ta'uu isaa mirkaneessuuf jabaannee socho'uun nu barbaachisa. Kana godhuuf ammoo qabsoon daran finiinsuu fi of qopheessuutu nurraa eegama. Bara 2021 keessa dirqamni ulfaataan nu eeggata. Jaarmiyaa harkaa qabnu cimsaa fi jabeessuuf ummanni keenya daran akka ijaaramu mirga isaa harka galfatuuf yoom illee caalaa onneen akka socho'u hojjechuudha. Haalli Oromiyaa fi waliigala Itoophiyaa rakkoo diinagdee hawaasummaa siyaasaa fi nageenya yeroo kamuu caalaa yaaddeessaa ta'ee waan jiruuf filmaata karaa nagayaan dorgomuu dimokiraasii sagalee ummataa dhugoomsuu fi abdachiisuu waan hin taaneef lammiileen Oromiyaa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa Oromiyaaf qabsaa'u Oromiyaa irratti mootummaa ce'umsaa nageenya amansiisaa buusuu daddaffiin ijaaramee nagayaa fi qabbana dursa ummataaf argamsiisuu dhaaboota siyaasaa gara filmaata haqaatti deemuun murteessaa ta'uu ABO'n itti amana. Kanaafis ni qabsaaya. Dhaabni keenya ABO'n qabsoo karaa nagayaan gaggeeffamu keessatti qooda fudhachuun Oromiyaa fi ummata Oromiyaa keessa jiraatan walaba baasuu nagaa fi dimokiraasii guutuu biyyattii fiduu fi qabsoo haqaa itti fufuu mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa Oromiyaa akka ijaaramuuf lammiileen Oromiyaa mara mirga dhabee qabsaawaa jiruuf dhaamsa dabarsa. Qabsoon bilisummaa Oromoo milkaa'ee galma isaa ga'uuf ummanni Oromoo tokkummaa isaa qabsoo irratti waliin wareegame dantaa saba isaa waliin tikfatuu fi ijaarsa isaa ABO waliin cimsatee keessattuu qooda lammummaa isaa jabeeffatuun murteessaadha. Nuti lammiileen Oromiyaa jireenya dhoorkamnee baqannee biyyaa baanee nagaa dhoorkamnee lafa keenya irraa bara baraan nu irraa sarbame gurgurame lafa dhablee taane barannee hojii dhablee taane waan jirruuf furmaanni nuuf jiru qabsoo keenya finiinsinee nagaa fi dimokiraasii akkasumas walqixxummaa haqa lammiilee Oromiyaa fi sabootaaf qabsaa'uuf tokkummaan akka sossoonuuf waamicha keenya gajjabeessinee haaromsina. Saboonni cunqurfamoo dhaaboota mirkanaa'uu mirga ummattootaatiif qabsaa'u irra jiraatan humnootaa fi dimokiraasii fi kabajamuu mirga dhala namaaf dhaabbatan hundi garaagarummaa nu jidduu jiru waliif beeynee wal dandeenyee dimokiraasii mirkaneessuu fi mirga ummataa dhugoomsuuf qabsoo irratti akka wal tumsinu ABO waamicha isinii dabarsa. Bara 2021 keessa hundi keenya kanaaf kan fuulduratti haa sochoonu. Barri bara milkii fi bara injifannoo isiniif haa ta'u. Injifannoon kan ummata bal'aati.